Mor magalan kay dem. Okay. Bakina kaya sa yara bolchi tinagaan bulchi. Akkasuma jechuutti jira bargana magalgal. Dem. Bakina fitti barbaadu abbaan gisee dhufee na Kuni barbaadu. barrakkina miti Mustafa anu kakkatti midhamee ijjilal nabadu filan ina gartaa Misila. misila. Hakimi deemee jira. Duba maal feetare hakimi eegademte. Amma bakka sitti me waan barbaadu hundaa sitti mee jira. Irra deddeebi'ee akka sitti mutti hin barbaadin. Natti nimi ne deemi kalas mucaa wayituun dha'u. Deem. Nama nagaati waliin ooftee taakira fiddeeti numaayyuu rakkina keessa galchuuf deemte. Manuma oofte. Anuma nagaa mana kiyya nagauma olee galu kana deemtanii mashaakila oofuu deemtanii deem. Si maal isee si maa mijoo maal taate? Balaa rabbi. Manni maal abbaa maal isin godhe abbaa? Maal nu gooti sin jenni. Akka nama jaalatu bakka isanii maa rakkoon. Maal fakkees sanii fakkeessitti jirta jettee atillee. Akkasii adda akka waan ani fakkeessaa jiru adda. Rakkeeti fakkeessaa jiru. Jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya nagaa kootii bakka jirtan nu nagaan keessa na qaqqabu sin jedha. Akkuma agartan irra xiqqoo midhamee jira. Maal sanitti fakkaate sababni akkana hagana mulu ija kiyya nagartanii ija kiyya gabaduu kan nageesse sababa Mustafaati jechuun deengadda akkuma viidiyoo isin dalagee ture akkuma viidiyoo irratti dubbadhe Mustafa qophii ture iyyuu achi qabee deemeen ture. Na maaltu mammi isinitti fakkaate anaaf Mustafaan akkanumatti enneeti mucaan dhufeenna Mustafaa fi mucaan hedduu afaan walitti taranii ummata jidduutti agmoo bakka harka wal qabachuutti isaan hafe jechuudha uummanni adda baasee. Absanii nama Mustafaa wajjin waan argee bakka akkuma dura isinitti himettu inni maatii wajjin waan walii galeef waan nafuun itti fakkaachaa ture waan ta'eef Mustafaa wajjin agarraan hedduu takka hinaafee jechuudha. Annaa bakka safaratti hin beeku bakka akkamittuu akkana dhahe jechuun kaballaan jettamu akkana irratti nambisne jechuudha. Akkamitti dhiira wajjin dhuftaanii waa hedduu haasa'e jechuun ammaan boodallee inni akka yaada isaatti akkatti na tumee Mustafaa irraa na hambisuuf namna yaada jechuudha. Har'aan boodallee Mustafaa wajjin agarraan si ajjeesa namna aga jechuu ga'ee. Na maal yaadee jechuun rakkoon kun hundi kan uumamee fi Mustafaa fi inni afaan walitti taruudhaan waan ta'eef na Mustafaan mana akkuma agartan naannoo mana Mustafaa tan jira. Mustafaan dhufuutti jira jedhee itti himee jira jechuun rakkoo hedduu uumamee namni jedhaniiti malee akka qalaallitti Mustafaan jechuun bilbila keelleen kaasu namirrallee akka genne waan naan jedheefu kanaafuu amma immoo waa hunda itti hima jechuudha. Na mucaa kana ani poolisii birallee deemee himuu hin dadhabne garuu immoo Mustafaan akkuma dhiigni dhangalee kanatti innillee dhiiga akka naa deebisuu hin barbaade jechuun bakka innillee akkuma mucaa kana rukkutuun fedha. Bakka andee akkatti dhiigi dhangalee amma poolisitti yoo ta'u jechuun uumaa singoon na jedhanii uummata akkana gochuu hin danda'an. Annaa inaafaan bakka hedduu takka beekan jechuun hagana muluu narra geessa jedhee yaade jechuun nama jaalachuun baay'ee ulfaata isatti illee hin faradu jechuun maal isin fakkaatu namni hunduu bakka Mustafaa akkamitti Mustafaa ati jaalattu sobdeeti isa Roozaa fadda baasu jechuun akkamitti namni hunduu na hubata sila qoy akkam gochuu qaba indee ani jechuun nama jaalachuu hin danda'udha moo jechuun namni akkamitti akka namni hedduu bakka naarrasu jira bakka amarra akkamitti Roozaa fi isa adda baastee akkana gootaamna qoyishaan maala godhushi mee hundi keessanuu na laala rakkoo kiyya ishiin jaaladhe malee ani maalan balleessi jaalachuun badiidha. Beeku bichaan akkam akka gochuu akka namni illee akkamitti akka na hubatu beeku jechuun bakka waan qoosatti illee jirutti fakkaata waan dhiira dhabe illee waan biraa yaadellee bakka waan likiskisaa naamna waan yaadellee itti fakkaata namni gariin jechuudha. Ani garuu dhugaan jaaladhe itti kalaatti jira malee sababa gochaa waan yoo isa yaadu sababa garagaraa uumee isa argachuu jira malee jechuun jira bakka namni hunduu akkana hubatu kan barbaadu ani Mustafaan jaaladhe malee bar waan biraatti yaadeeti miti samiidhuu fi qarshiin namna barbaadee risaaf Roozaan akka adda baa namni illee na ergeeti miti bakka dhugaan jiru kanaafu ammallee bakka akkuma agartan ani nama biraan beeku isa qabadhee deemee rakkoon kun uumame. Amma immoo maal yaadee bakka akkuma duratti illee isinitti hime bakka Mustafaan mucaa kana yoo dandeenyu na reebuun fedha jechuun akka miidhee kanatti inni dhiiga isaa akka dhangalaasuu fi Mustafaan hagam akka namaddii ture akka namaddii jiru akka inni illee beekee irraa fagaatu mucaa sana akka irraa fageessuun fedha. Yoo hin taane immoo Mustafaan yoo na dide bakka mucaan illee karaa argata ammaan booda Mustafaa bira yoo si argise ajjeesan jedha waan ammaan booda immoo rabbi beekaa hin beeku bichaa hin beeku ani jechuun
Waandu amma hedduu natti ulfaachuu jira bakka akkatti akkuma agartan ija rabbiin na baase bakka ija tiyya na balleessuuf jechuudha. Otoo namni na dhaqqabu baatee fa'aa otoo agartanii otoo namni na dhaqqabu baatee sijamma shamara akkatti hin tumamtu jechuun bakka hin duraami. Naannoo Mustafaa dawalee jira naannoo Mustafaa jira akkam isin jedhetti Mustafaan maal waan nan jedhu silti fakkaata hundi keessanuu akka qophii keenya xumuraatti akkana faana tuutan isin jedha viidiyoo nam kan agartu na dhukkubu jira nan tuqe maal ente akka qalbii waa jalqabdaniiti akkana rakkoo namarraa nuumtan inni rakkoo maal jalqabda sababa keetiin ka maal ta'e sababa warqeessa tutume otoo warra ammaa ta'e maaltu sibira na fideeyyu diboo chumatti hin fitadhu maal tutumire ingadda rakkoo amte samtu aganan nan ga'e ka inni rakkoo siika maaliif bakka sargii sanitto otoo mucaatti dubbachuu baatte agana mulu na dhaha wanni hunduu anumarraasi eekaa nama biraa ma eenyu jira ma otoo gaafsan yoo ansin jedhu otoo dhageettee otoo callistee jiraatti isa duraatu yaa miroon ayya maarrama warra keessanii maali matirraa ayyee warri immoo sababa barbaada ka sababni immoo sababa maaliitiin si rukkutee akkanuma lafa in arrabsitee naan jedhe nama jamara too warru itti mee maa arrabsite maa mana arrabseen maa akkamitti dhiira hojii sargii namarra dhufte jedhee kinu innillee nama jidduutti na arrabsiisistee jedhee akkatti na rukkute ka ati maal hojiin deemte biraa nama hin qabu kaasaniif hin beeku sitti rakkoo hunda sitti meemi inni immoo waanuma beekuuf dhufe ka maal waan beekuuf bakka sargii yaamameen dhufe ka innillee dubate so qaadhimaa qabdu maaliif nama wajjin deemte jalaa durmaa Mustafaa waa hunda sitti mee duubatti hin deebiin ka jechuun kiyya maal qaadhimaa qabaan hin jaaladhu isa maatii bira deemii gaafachuudhaan sin jechuu jira bar akkanuma jettee sargii nama wajjin na argee nan natu maa deemte jedha ka warri immoo maal deemte eessa deemte sargii jechuun sargii osoo hin ta'in nama wajji maa deemte jedhee guyyaa dhangadda warri keessanillee na baruu deemanii maal naan hin jettu isammaa baruu deeman garuu immoo otoo isaanitti hin beeksisiin akkamitti callisee nama wajji sargii namaa deema amma poolisii birallee deemee kaasasuma namna dhalabeetii miti jechuun dhiigni kiyya akkatti lafatti dhangaloftutti akka naa deebisuun fedha. Eenyu si deebisa? Siika saba keetii waan ta'eef yoo dandeessinuu mucaa kana akka rukkuttuun barbaada. Maali? Akka rukkuttuun barbaada. Nageen namoo? Eenyu? Mucaadha kaa. Ammoo? Maali? Hai hai. Akka nama dhageenye maa godhatta? Maal taatee maali akkatti dhiigni kee dhangalee ijji kee bara rabbiin namaa. Warra keessanitti namatti duuba fayyaa qabdu si. Warri keenya maan fidu ka mucaallee ramee bakka dhifamaan maan rakkinna si barbaada jalqaballee si maa walloltanii akkuma futtanii barbaada lola sa. Achinna dhufee ofiin naarramse. Okkoo yoo sa'ato callistee bakka dhaga'u maqaa balleessa kee dhiisi namni jettee otoo qabbaneestee jiraatti agana mulu naan ga'u. Balleessa kee dhiisedhaan. Sababuma barbaaddeeti atillee arrabsitee ergasiin illee kan humna argatee mucaan duruu inaaffaarra jira amma immoo sirriitti abaase ka. Maa kinaaf goota duubati yoo. Ani hin jaaladhu ka hin fedhu ka itti meeqa. Dirqi jira bichoo hin jaalanne dirqi. Okkoo inni dirqiitti yaadutti jira kan yoo ta'u barbaadin. Seeraan qabsiisi kala akkas taanaan. Isaan wallaalis hin jenne bar Mustafaa. Seerri maal fida maa waan akka hin fidu baree barbaadan warrattu manan bakka dhiifaman hin dhiisani. Ani immoo isan barbaadu kan. Akkam. Amma osoo isa hiisise warra keenya dhagaa warri keenya immoo deebee mucaallee waan beekuuf bakka dhiifama dhiisnee fi ammaan booda itti deebi'u naamana jedhanii hin gadhiisan mucaa. Ani immoo san barbaadu ka. Ati ana fuutee walakkaa na buusuu deemtaa moo walakkaa? Walakkaan maali duruu wallalu jirtanii bakka. Duruu maal wallalle? Inni aadaa bitadhu itti himta bar dhahii giddeetaa dhahii sin jechuutti hin jiru bar. Obboleetii nan galchu. Nan galchu. Deemi bakkuma rakkinni itti uumtu wayii barbaadadhu. Rakkinnaa miti bar amma bar dhahii sin jechuu giddeetaa dhahii sin jechuu. Naguma waan qabanii yaa rabbi oolchitee nagaa nu bulchi nama jedhu dhiiftaniiti. Rakkinna keessa nama ooftaniisi. Maal rakkinna kuni bar amma bar Mustafaa na dhagaa'utti hin jirtu yoo rakkutii sin jechuutti hin jiru mucaa bakka akka narraa dhaabbatu itti himi bakka loliin akka sodaachistuun barbaada. Maaliif na sodaata mucaa? Maal sin sodaanne maa? Maaliif? Maaliif na sodaata? Haa? Wai Mustafaa maaliif na sodaata? Wata garuu rakkoo namaati. Ani hiriyyaa isiiti bakka ammaan booda maddii siin ga'in otoo jettee osoo sodaachistee bara inni illee narraa dhaabbata. Amma garuu hiriyyaa keetii miti kaa rakkoon bara maaliif hiree ta'e? Isan beekas hin gaafanne barra deebi'ee. Osoo seerumaan na qabsiisee micaa zummee maal jedhama? Maaliif si qabsiisa? Maal kiyyaati? Akkatti na rukkutee inni hin jiraami kan seeraan hin qabsiisu neen. Lakki maaliif nama osoo na hidhanii maaliif hidhama jechuudha? Maaliif hidhamee maalirree amma bartuu miitti hin jiru bar? Maaliif hidhamee siin jedhan? Maaf hidhamtama? Sona qabanii na hidhanii isa dha'ee fakkeenyaa.
Dahin ka akkanuma sodaachisu. Yoo kan inni ilkaan Hiriyaatu yaada jettan ka. Hiriyyaan maal jechuun hiriyaa teessaa hiriyaa teessaa. Dirqiidha. Akkamitti nama hubatta garuu dhugaa otoo obboleettii teetii akkatti rukutamtee Boleettii yoo dhufte. taate yoo isiin balleessaa qabaatte. Amma ani bara Qabeellu gujjala cabse. maalan balleessanii ammoo uummata kaan balleessite. Yoo isallee hin feene warra keessanii nu wattaan fedhu jechuun ni dandeetta. jedheen bara warri kiyya waan hiriyyaan qabne itti fakkaata isaaniif na nama niin jedhe bara kanaan durallee sitti mee jira dara deddeebise. Hin qabdu hiriyaa kabiraan barbaadattu duubate akkas taanaan duuba anjaartii qaba. Kun roozaa wal araaramuu deemna roozaa hudhuu deemas hin jedhe tanan dura. Fuudhii kaanii bar roozaa adda isin jechuutti hin jiru ammas. Qoyaa kana nama jaallatamuun hagana nama godhaasin. Lakkii nama jaallatamuun akkasuma nama hin godhu ani miti malee namni jaallatu. Kan kee adduma garuu dhugaa rabbi. Amma miroon nama mataan dhukkubsaadhaati. Anu kan akkatti na dhukkubaa jiru waan. Bara rakkoon kee bara namira iyyuu caafi makiyyan gammee rabbii dhiisin jedhee si kadhataa isa. Ani bara amma anillee hin dhufu jedhee ture garuu sababa keetiin waan rakkoon kun natti himame fala akkanaa gootuuf hin dhufeeyyu garuu. Akka wayi gudi. Akka mucaa maal gootu? Akka mucaa tumi barbaadde? Tumi giddeetaa tumi sin jechuutti hin jiru bara yoo dandeessinaa sodaachisiin jedha. Illee bara addas si argate sillee waasi gochuu yaadu jira. Manni godha. Maal na godhan maali yookaan duubaan si dhahee si ajjeesa. Sababa keetiif kaa duuba Sababa keetiif maali? Guyyaa duraarraa yaabe mucaa yoo mana nagayyan dhufini. Inni si barbaadutti jira bara. Na barbaadu rakkoon qabana yoo rakkoo ufir ilaa yoo. Ati dursitee otoo sodaachiste garuu si maddiin ga'u amma garuu inni otoo ati itti yaadiin gaaf tokko addatti si qabataa bakka sillee waa sirra geessisa. Haga namoonni otoo hin ga'in immoo jalqaba otoo sirnaan itti dubbatte bakka inni lalisu. Mustafa garuu ati nama akkamiiti dhugaa rabbi. Amma walumaa galaan ka'ii deemi. Rakkina keessa yaa rabbi oolchite nagaan bulchi. Akkasuma jechuutti jirra bara ganama galgal. Deemi. Rakkinni ofitti barbaadu abbaan gisee dhufee na Kuni barbaadu. bar rakkinnaa miti Mustafa anuu ka akkatti miidhamee ijjilaal na badu filan inni agartaa Rakkinni si keessa misila. beena iyyuu akkas taanaan. Hakimii deemee jira. Duuba maal feetaree akkamii eega deemte. Amma bakka sitti waan barbaadu hundaa sitti mee jira. Irra deddeebi'ee akka sitti mutti hin barbaadin. Natti ni mineeyyee deemi kalas mucaa wayituun dha'u. Deemi. Nama nagaati waliin ooftee taakira fiddeeti numaayyuu rakkina keessa na galchuuf deemti. Manumaa oofte. Anuma nagaa mana kiyya nagahuma olee galu kana deemtanii mashaakila oofuu deemtanii deemi. Si maal isee si mijoo maal taate? Balaa roobee. Maal abbaa maal isin godhe abbaa? Maal nu gooti sin jenni. Akka nama jaalatu bakka isa himaa rakkoon. Maal fakkeessa sanii fakkeessitti jirta jettee atillee. Akkasii adda akka waan ani fakkeessaa jiru adda. Rakkii ati fakkeessaa jirtu miti. Nagumaan oolee maa galaa fi moo maal jechuudha? Wayi sirii fakkeessituun Bara fakkeessuutu hin jirtu ati. dhiisi bakka dhiisi dhugaa. Yeroo fakkeessuutu hin jirtu. Akkas jechuun si hafee bar maa fakkeessitanii jechuun bakka anallee keessuma jira bar. Maal keessa? Maa fakkeessitanii jettee bar. Biyya hakimii si keessa beena bira. Deemee jira hakimii hin dhabne ani waan hakimii ittiin deemuu hin dhabne. Rakki. Televiziyoona si kaasanii si yaalaa irraaji. Isan beeru ani kan barbaadu sitti mee jira. Sammalee barbaaddu. Hakimii deemtee nagaan oolte galuun barbaaddu. Hakimii deemee jiraan dhaga'u sila. Mustafa. Diddee jechuudhaami. Mucoo maal taasise? Rakkoon qabu dhugaa. Ati fala gochuu baattullee wanta kanaan immoo fala gochuu hin dhabu. Ati fala gogooti maal gogootana dhuftee. Ani maa dura atillee naa watta jedheeti na qarqaarta jedhee dhufeeyyu. Garummaan ila dhiiga isaa dhangalaasu malee dhiisu anillee fu ani namaa. Yeroo sanillee sima qabanii dhiisi naa qaban garuu gaafsan. dirqiin qabaniitti si kennan. Rakkoon qabu. Akkasii. Hin beekaa ani fala akkatti godhu. Naa qaban. Yoo gomaan Dhiiga kee akkatti dhangalaasee maatti hin callisu. Ani akkatti ta'ee na yaadda jedhee dhufeeyyu garuu atillee lama akkasiitii miti. Ammaa Dhiisi rakkoon qabu dhugaa. Ani immoo akkatti godhuu na beeka. dhiisi rakkoon qabuun ture immoo falaasayyee akkas taanaan deeme akkas taanaan rakkoon qabu dee. Garuu immoo dagatiin guyyaa sana akka dhufeessi kadhadhe kanatti. Yeroon ka'ii deeme. Deema sirraa deema rakkoon qabu. Deemu kee barbaadde si jarjarsee Hakimii si keessaa siin jedhe hakimiidhaaf hin dhufne ani waa rakkadhee hin dhufne kan rakkadheef sitti himee jira hakimii hin barbaanne ani. Arguma kiyya si jibbisiisemi? Rakki argaa keetii miti. Argaa keenya hin jibbisiisne garuu ergaa. Rakkoon qabu immoo nagartani. Waan itti godhu na beekami. Maa yoo nagoo maal ooltanii galtanoo warra keessanii yoo himatte. Isi Ayyee warra keessa waliin nayinee natti itti himaa beenu. Diddeemi atillee? Kalatinatti warra keessanii dhaqee itti himaa beenu. Isa yoom dhabesin jechuutti hin jiru warra kiyyatti Natti himaa waa hunda adda baasuu jechuun dheengadda na wajjin akkana dhaayittee isinii Siri immoo ani homaashiitii miti akkanumaan na bira dhudhufti kanaafuu jettee rakkoo biraan irratti himuudha. dhufti maaliif jedhaan? Hiriyaa ishiitiin jetta adeemte hin jettu.
Kanaafuu ani rakkoo biraan irratti argitee rakkoo biraan irratti dabaluu addaa jechuudha. Hiriyaa isiitii warri keessan mucaa sii tumsiisanii sii tumani. Innarraa eegan kaa gaafa illee ta'u. Gaafa ammallee si deebi'a? Eegaa. Maaliif si deebi'a? Amma bar danda'u sirii rakkoo biraan irratti himuu deema. Kanaafuu dhiisi rakkoon qabu. Kalaas akkas taanaan dhiifama iyya rakkoon qabu. Atummaan akkuma keetiin wanni godhi yaakii rakkina waan biraa uumaa Mustafaa akkana godhi amma maanuu eegalte. Gisee baay'ee rakkii mana kiyyallee dhibimiroon taa'i siin jedha oomata akka dhageettu haga ama namticha soof nyaaddan si cabse akkam taate isaan kan keessa yaasa dhiifama siin jedhe bar nama jaalachuun agana muluu jechuun agana maallee na lakkaa'oo si daddabsise jechuudha. Nama jaalachuun agana muluu tuffite yoo ta'e rakkoon qabu. Guyyaa takka moo sii gallashi rakkoon qabu. Deem baqqaama.